galfate hanga wallatu mana saati gale hafuura fuudhatu murasani way murasani abshirsi wajin jirranu tuwa hundani murasani way murasani abshirsi wajin jirani tumareni Kata Junaidi sena kuda kabda lalala kabaja kuda bala kabda rekana gargate amate bikabda kalane ke buda Okayu lamiga majisu ati wajin jirtan senade maride imse susani murad dipotan debisu murasani way murasani rabbisi wajin jira singartu ambuni murasani way murasani Gata singartu ambuni Gata Junaidi sena buta kabda lalala kabaja kuda bala kabda Devi kabda kalane ke buda ya da Junaidi rabu manu kane kota biya tolu wali kabu kane Kabatin mobira dabane sena murasani doisun mantane murasani way murasani atin si wajin jirtu me mali musani Kata Junaidi sena buta kabda lalala kabaja kuda bala kabda rekana gargate amate bikabda kalane ke buda tolu wali kabu kane alkabatin mobira dabane sena murasani doisun mantane murasa basabi Okayu lamiga majisu ati wajin jirtan senade maride imse susani murad dipotan debisu murasani way murasani rabbisi wajin jira singartu
duneyti sena buta kabda la kabada duga balla kabda rekana gargate amate bi kabda la ne ke buta Al-Kabatin Mobira dabane Sena murasani doisun mantane Murasani way murasani Artin si wajin jirtu me mali kusani Murasani way murasani Artin si wajin jirtu Ada kaduneyti kabda la kabada duga balla kabda rekana gargate amate bi kabda la ne ke buta Dayas Gabejisa Gabiyate Ganawaza Taka Koba Kiyaje Beni Wamne Horisa Kana Fuji Babalizel Mambiyate Kananeza Dinko Dayas Gabejisa Gabiyate Ganawaza Taka Koba Kiyaje Beni Wamne Horisa Kana Fuji Babalizel Mambiyate Kananeza Ey barabin kanebika bagana kanama Takause biranda barera katanama Ngayo bojata biya gatisa sabab gachena Ngayo bojata biya gatisa sabab gachena Wertu karoma adabisena yeno barsi tirte bale kabna Sabab sablame ala fi khaysa arka kaleye tolam barzisa Game salami karawaza Irado dinko sena se barza Game salami karawaza Irado dinko sena se barza Dinko Dayas Gabejisa Gabiyate Ganawaza Taka Koba Kiyaje Beni Wamne Horisa Kana Fuji Babalizel Mambiyate Kananeza Dinko Dayas Gabejisa Gabiyate Ganawaza Taka Koba Kiyaje Beni Wamne Horisa Kana Fuji Babalizel Mambiyate Kananeza Isa Kabami Bayana
guute abbaan qabeenyaa Kansaa gurraachi aduu gammadaalee biyya fakkeenyaa Dhukkubsataa yaale rakkataa furee dhalalmaa namaa Dhukkubsataa yaale rakkataa furee dhalalmaa namaa Dursoo dareen tan bashannanaati har'ammootee isoo abbaa gadaate Hojiinsaa hundi sababa qabooti himaameen deemuu seenaan dinqoote Ayyaanni lammii hamtuu hateessoo Umrii dereechee nu haa turseessoo Ayyaanni lammii dinquu hateessoo Umrii dereechee nu haa turseessoo Dinquu dayyaas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa Takka kophaa Kiyya jeebeeni waamne horiisaa Kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Dinquu dayyaas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa Takka kophaa Kiyya jeebeeni waamne horiisaa Kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Yoya amas yoya ilmana ya kayirta maratu nageenya keenya ka waaqa ka oromummaadha ka onna raamadde isana rakkabu warasani barihef akkamnu bultan nagaanu bultanii sanin janna warasani dhihefillee akkamnu bultan Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ashabar kafune Nooru Aribu Karibu Anadofu Marhaba Ahla wa salan Welcome to Shabbo Media Tahaftelle Tatenamad alaysan Yojrate Itinu dabala isan janna Ga guyyaarra jummatalle kanaafu ka namni waan beeyte aadaa fi dhiisee gabra taaja booranni hangafle kasja kanaafu ka waan hodalle hin daganne guyyaa jummataa jummaa dansaa isanii hawwina jumma mubaarak nagaa waaqaa walii haa kadhan اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد أكنا يتون أكافا كن يتوقع دي فنه إيواكا أكا أبراهيم يبفتت إرقما كن يلينو يبس أكا ماتي أبراهيم بيتي ملكي ستت ماتي إرقما كن عليه الصلاة والسلام وهلا نساتي فردفتو تيسا أسيفي أجت اللي ورا ملكاون را نوتاسي سيدا حاجة سواسين ilmaatu afaan oromootti irraa nattolti jechuudha. Namni guyyaa ganama obboroo diirama ifana afaan oromoo hedduudha. Namni beeytee ganama yeroo kudhan nagaa waaqaa kadhatee akkanumatti illee galgala amma waaree yeroo kudhan nagaa waaqaa kadhatee nagaa ergamoota isaatii fi hordoftoota isaatii fi maatii isaarratti waalota isaa dabalatee dabbi nagaa waaqaa kajeelee irratti waaree ballamni waaqaa san gahee boru yoo kaachi dhaqu taate bikka beeytee namuu namaan dubbanne sanitti waaqayyoo weete abukaatoo dhaabaa fi bikka namuu nama jaladheessu qabne guyyaa murtiidhaa guyyaa waaqaa san nama beeytee jaladheessullee tochaafidha. Kanaafuu ka irra deebinee weetee ganamarraa yeroo hodhan galgalarraa yeroo hodhan deeqaa takka waatti gaabbitanii jechuudha yoo arra jettan waatti gaabbitaniiti hundi keessattuu tan nagaa waaqaa dhuma kadda. Weetee waaqeffataa jennee muslima jennee kiristaana jennee namni nagaa barbaade beekamu nagaa waaqaa san nu markata. Kanaafuu nagaa kajeelaa isanii janna jechuudha. Walii galaayyuu akkana hono akka afaan kayyetti hoggaa deefne akka biraan urraan sayna.
warri beeytee eenyu jaalataa fi zuheeriidha warri qofaltanillee haa salawaatan dagatina ilmaan ayyaga qophii tayyataarraa irratti waa'ee beeytee cida beeytee ililli hotel keessa gaggeeffamaa jirullee fayyaade kun obsa galato alayhi salatu wassalam cida ililli hotel keessatti abaa fi kaafaa piipii gaggeessaa jiranillee waan irraa jennu qabna akkanumatti illee aggaamii abbootii keenya qabeenya irratti illee waa hindi dubbatamaa jira jechuudha waatu jira jedhamichi kanaafuu obbo Dinquu Dayyaasee fi akkanumatti illee yaadataa Junaydidhaa umrii dheertuu isaanii hawwinaa isaan kun gaabee kadhu hogganaan kee hogganaan abaa kaafaa fi abaa qofaa miti jechuudha namni barnootaan nama hogganullee hogganaa artistiin hogganaa abbaan qabeenyaa hogganaa ibn abbaan gadaa hogganaa abbaan amantii hogganaa kanaafuu hawaasni keenya jira keenyaatii fannu saniin jenna gaawaan dhageenyee fi waan nu mul'atellee tagama obbo Dinquu Dayyaasee fi obbo Yaadataadhaa yoo jiraachuu baattees akka isiin silaa malutti ummata keenya beeytee ummata keenya hawaanii yaadachiifna jechuudha oggaa waa'ee beeytee Dinquudhaatiif waa'ee yaadataa gabaafnu waan hoteeluudhaan jaalillee dhugoomsuudhaaf odoon taane haa taatu beeytee amala siyaasaa teenyaa waan beenuuf waa ajaa'iban qabdu jechuudha kanaafuu abbootii qabeenyaa keenya hundaanuuf eegaan du'a jimmaa san booda abbaa qabeenyaatiin fi eegaa way ajaa'iba qabdii jechuudha waa ajaa'iban qabdu of eeggadhaa wal eeggadhaan kaadhaamsa shabboo miidiyaatti ilmaan ayyaa gara qophii keenyatti haa dhiyaannu oduulee birallee tasilaa qindeeffannanii qabnaa moo irra guddaan keessan waan beeytee maaltu ililli hotel keessa deemu jira waanju san irraa isanii gabaafna jechuudha gaaffilee magarii irratti yoo agartan burcuqqoodha beeytee gurra qabattee gidaara qabdee hasaasii beeytee yaraanii dhageeffattaa jechuudha ummanni beeytee makiinaa gugurraattiidhaan seenanii nuun jaan akka gabaasaa nu dhufetti eenyu fi eenyu seenuu nama dhibdii jaan ga ta'arraatun dhiiroo maal qabatanii gabbaanin ka waa waliinuu beeytee arkuu teenyuuti haateeni bareeddii hiisan taati jechuudha haateeni bareeddii jennaan dhufaa jettini gartaawedha kanaafuu mariin isaaniitu ni bareeddii jettanii nu gaafattan oo hawgaa xumuranuu waliinuu dhaga'uu teenya jechuudha ammoo waan tokko beeytee waan irraa dubbachuu qabnu numa jira jechuudha yaaddoon qaama adda addaa irraa illee numa dhaga'ama jechuudha warri waraqaa baasee illee gaafatees jiran hawaasni illee namoonni adda addaa illee ni jiranii jechuudha gaa nuti akka hubannoo keenyatti waan beeytee irraa hubanne isanii odeessuu barbaanna ta duraati in principle jaarbeeni siyaasaadhaa tokko mormituun tokko eega khilaa sharka isaan jirre wanummaanni dalaguu haasoo irratti hundaa'u jechuudha fadhu wajjiddutti haasoo fadhu ummatatti haasoo fadhu mootummatti haasoo maaliif haasawutaan siyaasaa wallaaluudha abaa fi kaafaa'oon PP wajji akkamitti teessee haasawutiin atiin akkasin jannu jechuudha akka shabboo miidiyaatti nuti maaliif haasawni odoon taane maal irratti haasawaa jiranidha qabxiin guddoon ta'e irratti xiyyeeffannu jechuudha kanaafuu cina isaanii kanallee beeytee marii isaanii tanallee tadeessu beeytee rabbi haa godhu jennaa jechuudha warra boolii sanaa bulchuu jechuudha waliin dhuftanii mari'achuu jirtanii warra arrii filatullee uma jennaani jechuudha arrii hojii filadha waliigala alaagala kanaafuu maalii fi abaa'oo fi kaafaa'oon PP hojii haasa'uun haraamii warra juusan keessa hin jiru jechuudha haasa'uun ammoo gaafiin teenya maaliif haasa'uun maalirratti haasawaa jiran waan juusan irratti yaada kannachuu barbaannaa jechuudha mee isanis yaada kannadha jarri waliin dhufuun tuni beeytee waliin dhufuun haraamii miti rakkoo miti warri yatan takka kana hanna waliin dhufuun isaanii haraamii warri yatan sila walamunoo hanna gaamariidha jechuudha daaloog irra jirra nuti yaada keenya fudhadha jennee isarratti dhiibnu jechuudha akka hubannetti ammoo egaa namni siyaasaa tokko beeytee beeytee amma abaa'oo waboonni waa lamaan deema yoo tolte
خلا يوتول تبيتي تاي مريتا يجري يودي ديزني لولا يجري خلافوها اوبشنا لمان ديبا ابا او في خافاهم كا يونا سوني وني بلا تقول ان جرت يجري من اكو مل يوتا امتا ميقام ولا تفتلي تا انتي من مغلني تا خلافو هنا سوينا نس خواسر ريمتي خلافو تدراتي موتوم مالو هاسوت بيته فيتو دراما هذا ليدو فيتو دلغيني فيتو هفكيستون فكيسني اكا هودتي غا ترما غودو ساني تفاغلا تومني توي إبرغا دبلومات توك أملا توي تروما بيته تاني تو والمريتون توني برباچفتي جتشو ساني سنيفو موتوم مالو هاغلا تومتو أبا أو في كافا ونسي أفان تولاني بيته ولو مبيو يجو دي ساني أكا مرميتو تقوتي بيته نقو سانيف إسان اللي غلطك أباليل سوغا قامل تشوتو نمو غلطو فنا چوخي موتوم مادافي وغلطو ما يو سانو دينو ورتي أمانو يجو عجائب واندوات وبقى والقرر بقى والقرر سنجي أورمون بكدوا أورمون هاسو هالنو فيتي شوي أتيك يودو غروبان ne majority Oromo da odo camping Oromo tuni teise wal aryachu haradi sani taani wete wal hubatani huba isan jiddu jukhalallaha ifra khaysa gurani wali talilani wali bakani wete digisi hele musabdi takhabatana odo garas fule sani hunti yefate aba o fi kafaonis wobonis pipilis wali garagalani wal galafachurwa bete wali galani ala galani gara bete dina kenya khadugasati odochi garagalani خلا أوروبا نو فيتي النتوى يا ناتشوي خلافو إرتين أولول هاي حاجة رتيجا ولي قال لي جا بيته the devil is in the detail جان فرنجيتي إبرجا فرنجيس مخماسنيك أبدي شوي نوك أفهمتي وام بري فمخيستي ولي قالتي خيستي ولي قال لي وجاني إيجا أكتي ولي قالن كيسة شيطان نجراجان يو شيطان برباد ديتيلي خيسة بربادان أما قالوا تي ديتيلي سر كيسة بربادنا شوي تدرا قافين كينيا وما أكما فريموركي لما خيسة لالو جندي تدراتي ولد نفني قابيتي نمني استنجا قدوتو مالي ودو قدوتو مالي مسجدا نفوه چوي أما قل لي فتمالي متاسكار اللي نكو والدين اللي نكو چوي نمني أما فكيداف ganda sagaggalummaa bulee farshoo dhugaa bulee waa balleessaa bulee galgala ganama san dhaqee haa odoon qulqulleeffanne masjidaa sin dhaqu mataskaanaa sin dhaqu waldaa sin dhaqu jechuudha. Kanaafuu gaafiin tigeta duraa abaa oofi kaafaa oofi woboon wudu'oo ni qabanii hidha gaafin keenya janaabaa ofirraa dhiqanii سويتي أمته جهان كنا توري والتوري سني في وال مدي سني في جنابا سياسات الإفراد كم مفرد دينين إفراد كون كفتي جامتي ودوء قدتني وقتي كل مران أني دان بول نجود تورمون نمتي نجود تورمون هدمتي نجود تورمون نمتي بيا بكتي سو بونتلاند خيستي سلبتي سومايلاند خيست سلبتي جيبوتي خيستي يمن خيستي سعودي خيستي سبا خانت إكيسيني جاني غابي سان براني يرتيهدا يوجران لها there is no point بكنت من دور التخفانو تلاجري واني وليد نفاني في وان أورومو موران أورومو تنخيسة أورومو نجدو ميدامتي توقف دي بوري مليها أنغو في واتين نفاجري وان بكما يسايرت إيه فاتشو ديما سو بكتي مارين تنو اتي ملكو توفي مارين تنو اتفاشلتو maal bu'uura godhatanii hubbaan taphachuu deeman tun tamaalii tiidha. So gaafii shabboo miidiyaadhaa qulqullummaadhaan sinsiiriti onneraan ikhlaasaan dhugumatti saba kana xiqqeessinee pippinis abaawonis kaafaawonis wal dhabuun teenya tuni wayyaanee nu beetee shaabiyaa Somaliland Soma الدنيا تنهون دا أورومو تخافني إفيس براري سبا هذا هبارارو يرو توني بيتي يرو ولا أبارارو ميتيو جانا كخوفان كت جدودتي وها دكتي راسك أم تيجري سو غافين قدون نقابنو أبا أو في كافا أو في وبون لمي وبون كيسجرو أبا أو كافا أو في بيبين
beeytee qulqullumina qaamaatii fi qalbiidhaatii fi aqliidhaanii qabdanii jechuudha. خرابات إذا تون قفتي جامع خمخينا قراتي أبي يداتي بيتي بونا هجن ما يوت قفتن كخسارتني يتوي مالف سبب دكان خيس جرود جرا يتوي أكو مخينا قراتي سنكيستي بيتي بيت منجسي سنفجنتي أما بيتي اللي هوتيلي سنكيس سنتي دكان سنير رحم توراتو دكان سنير رحم توراتو أمن ورمو خيس جرالا so تونغا واي sincerity داتي لما فا قالين مريتنا مالي وقاين يو قالين مريتنا في لأنه 2026 داتاتي خاباو في خافاون في بيبينو خادوريه والجيسي ومينان يتوي خباجاو جين سو بان جتو وان أورمو وان ترائع قالوا رابان أجن وان أورمو ترائع قتا تانان لنا تنفكاتو يتوي إذا يوم موتومان بيتي وني سنقافتن إيش أجندانيس فيلنو تاتي واجر نوبن باجة نودبل ETV في فانا قبت تكد يعني هذا خي نمتا إبسن نوغد بسيس خي اللي ماري بيتي كا بيخيس دديم نوغد دولا فيلنا سنتي كا ماندورة نوغرين يو ونمان جلقا بافت أمورينو متا في منچ مري ساني فيلنو أصدم توقعت تكهفف 2026 إلى وتاتي خاجرنا خا والدرية والجيسي تري أجندال أورمو ده هنامت مالي فوقاني أورمون حالا مجرو هنا خيستي ودو بيتي سومالي أسي نديف دو أماري تشي نديف أسيت فديس كيست دعاء نرى خيست كلامة جيم خيست فانو نما جيسي جاء خررتي حاسود أبداني وان أمتا تيفي I think أجندان قدان واي أمت أورمو تيفي واي أورميا لا توقع أورميا دانغان سيج أباجو ساما ماجرو أمني أورمو دا دور في فما ساما ما جي فما مني ردي غما ولي قال لما كم وانغا أمني أورمو ركو أمت أورمو باا أمت أورمو قباجت جرينيا قالين سلي دبلته يوغا أكاميتي أورمو تنرى أورمو تنا أكاميتي باا تنرى بوفنان يو أجندا خيسن جراتين وان نما ديبدو يتوش صدفة واني نتي أركاجو رخيصة غارين لمانو بيتي I think one مخباسة ولو نفكاتا نمني بيتي والربا وليني ريبو مويجا نفكاتا تخيو بيتي نمني وهي بربان اتخا والجلاش نخوي وليس بربادو يتخوي أما دروني أركاتو رخيصة كافاو في أباون خرتك كانيس ميلتو كخطيدو داخيسا خايتانيتي إن أتبارتي في أقوتي في أكستي في أبني في إزيما في جني في خنون دولك أبتاني هقا في تانيس موتو ماج أومزا يتاني وني أسوطان تكالي يتوي خاديرو أومزا يتون خبر في فو على جتشافا أورمو هرا جتشينا إبي خانا يتوي أومزا يتون نمني أدوج أهو بيتي داتشيس كوتو لونس تيسون دندو نميج أو كم واقول أيتوي دروج أو راود أبتشوك أبا مكم خسابتشوك أبتي ميلا لما نيجا ميلا لما أبتي بودا خواقوت أيتوي خنافو جتش أوم سجوسانو فيفو ترانزيشنالو تاتبا ترانزيشنالي أوم تبا موتاتشويتو بوفني بيتي بفتك تقواج ترانزيشن أكسي وقواج ده خا ترانزيشن جتوني حال أما جتو خنا خيسا خرا فوجينا ديمو ماليج أهو يتو ميتي يتوي so جتشي بيتي تيسيسو في I don't know سنمي وني فيديس محمد سراج رتي عاشا خلوه يتوي جتشا كم تدو برباچا so موتو ماج أومسا خجوساني أبا وفي كافاون أكبرتي أورومارا كبتيتي أما أكسو أجنو كامبين تو كامبو مبيتي خطي دودا تلقوداني خانك أبتيتي أبيين كوفيسانيس خاتوريس بيتي توريس مدالين كافتو يتوي إبر جيمي دوران كيسا توراني يتوي
abiyyinis hotte duudaa haga tokko bira qabee ajandaa hotte duudaadhaa faannoo fi innaat paartii fi abinirraa fi izeemarraa saameeti wakiilli abukaattoo hotte duudaa ana je'ee inninis deebi'ee mooraa qabsoo oromoo tana caccabsu seenee jechuudha. Walii galla fakkiidhaaf teessuma irraa tana keessatti beetee pirezidaantiin KFO'dha Profeesar Mararaa Guddinaati bokkam itti aanaa Jawaar Mohammadii jechuudha. Dubbiin isanii galaayu amma asittuu adda cabsu jira bokkam jechuudha. Geemii abiyyiidhaati bokkam. Jawaar hammaan dura waan bal'inaan haasa'eeffamee irra deebi'uun barbaadu jechuudha. Ammoo diggisiin beetee ajandaa yoo filannoo taate teessuma beetee hoteela ilillirraa wanni as bahu nuti nu mul'atu keessa KFO madda cabsuu barbaada jechuudha. KFO Jawaar keessaa fuudhe haa beekadhu wanni Jawaar jaalataa hundi guutuu keessaa baati KFO ilkeen qabne tagaafa beetee wayyaana isan godhate jechuudha. So KFO Jawaar keessa jiru Jawaar itti aanaate ilmaatu gaayoo gara filannootti dhufanii hora sabaa gaggeeffatan taate maybe Jawaaru gara beetee bika Profeesar Mararaa sanuu fudhatu taate so gaa PP'n Jawaar hojiin dorgomuun barbaaddu Jawaar hojiis kallattiin dorgomuun barbaaddu waan Jawaar keessa jirullee dorgomuun barbaaddu jechuudha. Dorgommii dhufu keessaa namni lama mootummaan already ittuu rakkadhu jettee mari'attee alatti hambiftee jechuudha. Tokko lidatu ayyaalew haan ammoo Jawaar Mohammadii jechuudha. Because Jawaar Mohammad amma booda biyya deebi'ee inni biyya deebi'aahii haalii nama deebisiisu ni jira. Sana malee saniif hin dhiisa diiteeliidhaan keessa deemuun nan barbaachiftu waan bal'inaan irraa haasofne jiruuf. So wali nuti argaa jirru keessa adurreen bineessaadha. Maruma tana keessa walii gallaa keessa akka waliin galle wal godhaatis ni jirtanii jechuudha. Walii gallaa ABO fi KFO PP keessa KFO fi ABO'nis geemii fi taphatanii jira. Akkamatti illee PP geemii fi taphattu jira jechuudha. Fakkiidhaaf gaafiin keenya gaa KFO fi waa'ee beetee Jawaaroo akkamiin ilaalamtiin waan beetee arkuu teenyu jechuudha. Taarka lammaffaa tapha nuti arkaa walii galla jaanii akka waliin galle walii gallaa dhaaba sadeeni keessa walii galuu dhabuu KFO jira jechuudha. KFO maaloo adda cabxeen bahiniidha. Tokko taatee seentee ulfooteen bahinii sodaannaa jechuudha. ABO'nis tokko tahee seenee lama tahee bahinii sodaannaa jechuudha. Nuubattamu akkam because gurbaan waan akkasii qabaa jechuudha. Kanaas kaifirraa eeggachuun gamnummaa na fakkaatti. Khabiraa Jaal Daawud Ibsaadhaa akka ABO'tti qabattee marii hoteela ilillii keessa gaggeessaa qajeelaa maddaasaadhaa ABO'n dhugaadhaa Jaal Daawud Ibsaatii mikhiyyaa jeegaa beetee miidiyaa gubbarratti bahee waan maxxansu kana maaliif tana goote jechuudha. Yoo dhugatti mootummaa tuni ABO'n jiru ABO'n lama goote KFO's lama godhuudhaaf yoo deemte malee ABO'n tokkotti yoo amante kijibaa sani maaliif maqaa ABO'tiin gabbahanii akkan dubbanne maaliif hin goone. Barka jari lama wal himateeti himanni beetee ilaa daddacha maayiitti deemee ABO'n dhugaadhaa Jaal Daawud Ibsaa hoggodhu akka ta'e murteeffamee jira jechuudha. Sogaa olaantummaa seeraa sanuu odoon kabachiifne nama ABO ta'uu keetuu cinaa tokko ABO jeeni akkasi hamma ABO'n asiinis qajeelaa maddaasaa fakkaata asiinis Daawud Ibsaa fakkaata. So PP lama taateen dhufne ABO maaliif lama godhuun barbaachifte. Kanoo beetee akkamitti ilaalanidha. So maritti seenuudhaaf beetee geemiilee isan garsiisaa jirra jechuudha. Na hubattamoo kam yeroo ammaa tana keessatti afaan guuttatee odoo akkamitti Jaal Daawud Ibsaa yaamamee miti anaa yaamamuu qaba ABO'n biraan jiru ana malee KFO ABO'n harka fudhu jechuun sanii. Sogaa namnummaan gaa waliin mari'achuu qabanuu hoteela ilillii keessatti
PP dura ga qajeela mardaasaadhaa hojii mari'achuu qabanii jechuudha. Abaa'oon lama biyya takka keessatti akkamitti yoo ga ajandaan keessa filannoo taate ga dubbiilee kolkoleetan hunda akkamitti keessaa bahuu dandeessanii. Ati turis ifa na fakkaatti. Amma gaa tanumaan xiqqishoo irra duuba bahaa jechuudha. Iromeo hona ubatan taate takka kanaana kharbara iramo kam ittifufna mudin kunti sani dabra ittifuf yo itan takka kana hanna geeyo itan isla wala wana hanna nuti walid dufu isani aka gamnu matilalla abaon kafa of pipin walid duftani marihachu da murtaysu khaysanif pipi das galto binna abao danis kafa danis walid dufu khaysan aka rakotilal marihachu khaysan nifena مريتون اللي أكمل كوتوني فينا أما وام مريتا نساني رابلي سوتاو إفدور أسانيه مجرد شوي هاي غارا ونيت دي اوغا دي بني شوي أما سيرا دي بنا sincerity اوغا ني أما غا إيسارا دبينتون كاتينا دبينتون أما دورا أبيين Monguddo Oromoda walik qabe malif jolle gaara jotungal chine aba of kafa of dani malifi walnu marechifne je komate choy achira hati gamadubin abe yidatu monguddo Oromo komate abe yidatu abboti amanta Oromoda sheekhi fi qeesi fi luballe komate fi qalu akasitti ga qallichinis sheektichinis qeesichini fi lubichinis ga demani choy so ga teiso tana akaga shalagi shabbo midati nami facilite gode nami hala anjese fi manguddo tana tri soga manguddo tana ni wonni jannoni diro isanun kunu ga manguddo chu kabar hanqinum ma manguddo dato tamabijin ergate qofamiti yoga yo khallati da wal mariyatan wa qanin qabdu yechu ya jarri خلتنا أباف كافون من قدون جدوباتي ومريتان سركنا كبديو أمو وري خجدو تاء إسان كان والتاسي سودي ومن قدو تاتي خامن قدون ميجون قدن ميجو قدن دائنان أباونس من قدو تلقاولو كافاونس من قدو تلقاولو غاها ميتي أتي جلق برتي ميبي غاجندا خاوف خنا رتي أكما بيتي memorandum of understanding تكامو مري وليغلتي فولدر الأفتوف خرابك إيفتشو داف يو مري رجلات تنتاتي غايسان سدين قلتني أمو تأمورا مري تنا والتجين بيتي بلتي دبلوماتوني رت أفيرماني قامني صدفاز بيو مخيصة توساني أركمي بيتي خاصلا ديما بكبيرا وتريرا ولا بتاعتني أتشمتوها بيك وان بيتي إفتومينك أبو تكو أورومونس كوبا كابدو بيتي الدنيا نس كوبا كابدو تبرون لي بيتي وان الروات نبدن ولي قلتي أكا بيتي لندن سن ينبر بانو يتوي so ولي قلتي 91 تاكل لندن سني توما إساياسي في ملاسي في كامورو مرة خاتشي دكي قفتي كوبا كابان سن ينبر بانو يتوي سلا بيتي أما هنكرني أجر هنكرني نتاجر ريو موتومانو أباو في كافاو جينا سعودي متر موتوربو كوبا كباچ سو كبده ليميت مورموته كافاو في أباو نسلا رغباني مري غجيس موتومان مري أكولي غجيس نو أفيراني مال كبني سري إينا أمة أورمودا يادا خيسان نغماچا هيوتا ندرمت اللي بريدا دا چوي سو ركون غدو نتركا جو خيسا هولا چوفتنيتي والبوچ oltani بيتي وقاشة ودمتن قباتني بوچني يچوي بيبي كلو ماري ولي قلتي اسمرادا چبسيتي مارا ولي قلتي نديرو ولي قلتي اما تناسي يتقباتني اورمو تنمين اورمو كيست ارسان تاتو يچوي يو قربان كيشي سنكايتي كافاوس لما قولي قباسي اباونس تكوتي سيني لمتي وقبه وخا لك بقى سنرا خاسي نچوي خا اكم سنقول يو مقالا جيسي كالونتي سنقرقرته خربي سمو خدنه في سمو إساسا بافنه إسان كيسا خاون دن دينيو يتوي
Oromoo dhugaa Oromoo qabatanii magaalaa dhaqanii hatamuun qabatee isna adeero yoo dhugaa Oromoo qabachuu qofa mitiisuus beekuu qabdan akkanaat keessa keessan eeggachuu danda'uu qabdan jechuudha yeroo meeqa mootummaa tan hojjuu dhuftanii hatamtan foto isaniin ka'ee addunyaa garsiifatee Oromoos garsiisee khuruan nagaan fadhajee akkuma jaarsanyiidha beetee jaarsanyiinu baka beetee galurraa wanni inni idaate maal yoggaanne rifeensa addabasaa addachuu qofaa jechuudha guduruma sana addatee wuccuu jijjiirate malee yuunifoormii waraanarraa suufaa fi karabaata hidhate malee Aba wobon gale wan qabatama ajandaan siyaasaadha tamotummaa wajji taa'ee angos hirate wan beete khaleesa dhabe hunda arkate itti galin dhageenye jechuudha inwaatu siidaa Minilikii fi bikkatti lukkuu horsiisanii fi loon horsiisan laalaa turanii jechuudha waliigal lamokkam so wan amma akka maara waliigalan jaarsanyii fi wobon gale yattetun amootummaa hojii maali waliigalte gwaja waa takkallee nagar boroo gabbaaya jaasanyiin booyu taate waxa likkisi galchi baga dhukkeessi irraa kaasee malee nuti always beete warra odoo nutti dhaammanne deemee mootummaa bira dhaqee shawwadamu kana isaaniif abukaatoo taanee aarsaa ta'uun nu barbaachiftu dubbitti isanii galamokkam nama beete hoggaa marii deemu Oromoodhaan gaate aarsaa irra kafallaa jechuudha waliigaltee isaaniitiif nama immoo dhokatee seenee maqotti abiyyi wajjin beete seene haa wanni booda hoggaa wal dhaban shawwadaman Jaal Daawud Ibsaa lammata shawwadamuu qaba jechuudha kana booda hawlii abaa'uun kan qajeelaa mardaasaa san ta'a jechuudha tagaa ummanni Oromoodhaatu beetee sinna awwaalchaa gaggeessuu qabnaaf guutumattuu takka hoggonsuma isaatu isaa fi Jaal Daawud Ibsaatii fi Mararaan Guddinaadha yoo lammada shawwadamanii waliigaltee kana keessaa habaan taate ummanni Oromoodhaa bikka takka baane abaa'oo hin qabnu khaafaa'oo hin qabnu huli seenaa ta'uu deemanii jechuudha yaaduma keenya beekadha yoo immoo falmatanii dhugaadhaan waliigalanii nuti piipii hojii waliingalinaan jennuun jechuudha waliigaltee ummata Oromoo kabajaa horsiisaa qabatanii gabbaan taate hojii siyaasaadhaa akkuma woboon hojii waraanaa dalageessanii damee woboodhaa tahanii dalaganii ni galatoonfannaa jechuudha so gaafiin guddoon jirtu abiyyiin kaabinee fi kaadiree isaa nama 45 mareechisifateeti yaada cuffee keessaa baasee abin askaayee istindeet እነዚህ ሰዎች እንዴት አድርገን ሸውዳቸው ብርሃኑ ነጋዳ ማስተር ፕላኒ ቤቴ ማስተርስ ኦፍ ዲስካይዚ ቤቴ ሀቱ መርካቶዳ ኻይኒ ጀረና መከም ጎዴቲን ጀራ ካና ወል ዱፉፍ ዴምና ሸወዳን አረ ችግር የለውም እነዚህ እኮ ትላንቱ እኮ በያፓና ሜሶ ውስጥ ነበሩ ሁላችን ማለት አሁን ፕሮፌሰር መራራን ከድሮም ቢሆን አጋቸዋለሁ ሜሶ ውስጥ በነበሩበት ዘመን ማቃለው ዳውት ኢብሳደም እዛ በጫት ውስጥ ምናምን በነበሩበት ጊዜ ያው እየሸወናቸው እስከዚህ ድረስ ነው ስለዚህ አሁን ዋናው ነገር የኦሮሞ ህዝብ በእኛ ላይ ያለውን አመለካከት ለመቀየር እንጠቀምባቸው ትልቁ ቁም ነገር እዚህ ጋር ሌላ ነገር አይደለም የሚፈልጉትም መከበር ስለሆነ እና እንግዲህ እና የሚገባቸው ክብር ሰተናቸው ከፍ አርገናቸው ኢሌክሽን እስኪመጣ ድረስ አንዳንድ ቢሮዎችም ምናምን ከፈት አድርገን ያው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከምርጫው በኋላ ያው ቢዝነስ አስይዙ ድብት የሰሪ ገላዩ ሶ haga beete filannoon dhuftu kana addunyaa fi Oromoodhaan gawwoonfanneenitti sabboda ogaa filannoo keenya galchituu taanii nu ajjabanii masaraa keenya deebi'annee booda ammas manumatti deebifna amata shanan akkarraa booda nuun jiranidha dulloomanii takka qabrittuu galanii jechuudha so abiyyiin baayoloojii silaaluu jira jechuudha namichi inni umri isaa khadra du rabbi be khata tomo inni an yaronin qabat jara kana nin butucha amata sharana karra habete baza wasani yechuya do you think they're going to be fit election atiano yechuya amma 2030 abawon samalle Jaal Daawud Ibsaa kafaonismo
oromoo kana booda ifiifuu gabrummaa haqa godhatti jechuudha yoo amma booda tabni kun taba maayii ta'uu qaba jechuudha kaafaa fi abaa'oon beetee kophee fannisuu qaba namaachi yoo taraa tana shawwadamanii qabahan taate ummanni oromoodhaa beetee hin qabnu jeetuma waan biraa jaarachuu takka ammoo magaalatti hafesan jaa qabachuu ya beetee gaa waan nu fakkaate sanitti himaa jirra jechuudha isanis akka bira yaaduudhaaf mirga qabdan ilmaan ayyaa yeroo ammaa tana keessatti ameegaa hayyee akkas taate akka shabboo miidiyaatti maal gumaachitanii fi naan jaa nuti wanni isaanii gumaachinu walii galtee ammaan dura beetee gaaddisa hoggansaa qabxii 16 barsanis nu dhoysanii jechuudha ilaarra nu dhoysaniiti deebi'anii nu dhoysisanii jechuudha waan nu dhoysiteen khay gabbalu falmanu nu jaari itti dhumne jechuudha maal irratti wal dhabanii banuu nimne amma abiyyiitu mallatee sudidi adeero detailii samaanutti nimi gaafasa soga waan dhoysitanii nu dhoysisu ammaachi sanirraan fudhannu jechuudha gabaabdutti ajandaan haareen barbaachisu waa 16 ta'ammaan dura abiyyiin mallatee sudide sani sanuma ajandaa maan godhanne jechuudha because waan 16 sani Pabaon General Kamal Galchutti amanee jira Galasa dir boda biyya Rasal bisutti amanee jira Jarra Abbaa Nagaatti amanee jira Daawud Ibsaadhaatti amanee jira Leencoo Lataatti amanee jira eenyu fedhiro General Kamal Galchuudhaatti amanee jira wannummaan Oromoon nin qabaju qajeelaa Maddaasaatti amanee jira Ariyaasoo Biqilaatti amanee jira Leencoo Baatiitti amanee jira wannummaan beektii Oromoo taate hundin waan irra walii galte sani santuutu irra laaftu san maaliif fudhattanii akka ajandatti hin dhiyeeffanne jechuudha qabxii 16 tan nagee boostullee sani achi keessa dubbiin ubaboollee kabajaan isaa achi keessatti hiifamti jechuudha idda beetee qabxii 16 kana eega fixattan booda waa'ee filannoo haasoo dandeesse waa'ee filannoodha raawundii eega walii galtee xumurattan booda beetee hagaara jirus galee walii galtanii filannoo san akkami waliin goona kanuma taati jechuudha ammoo ajandaan haarayni yoo ajandaan filannoo qofa taate filannoon kun abaa of kaafaa'uudhaaf khamaajiidhaati warabbal kaaba maqaa waaqa Oromootiin sanii hakan Oromoo mataa'uun qabdu jechuudha yoo amma booda abaa of kaafaa'u filannoo 2026 booda akka paartii siyaasattu isaan laalanii hoggansa arraa kana hoggaa 75 wadame kana yoo arraa shawwadaman kana booda ha Oromoo yoo isaan kana jala deemte ha Oromoo dhifiifu haquma qabdii jechuudha dubbii takkaan asirratti sanii tokko mee tuniyoo sanii takka dhahanna so amma kubbaan harka abaa'ootiif kaafaa hojjetti namni duwwaa ta'ee bahuu deemu isaanii jechuudha piippiin waan taatuun qabdu piippiin footootti haattee kun ajandaa goosiftee irra addunyaan hundinuu irraa haasooti akkoo jaarsanyii ajandaatti godhattee fakkeessitee magaalaa Amboo keessa rasaasa dhootee alaabaa kun amma beektee itti nama hidhan mee alaabaa sanarra isa jirti fakkeessite hoggaa cinni san dhume siyaasa beektee isaan amma miidiyaa irratti agartani nama irraa dubbatu agartani haajaa irraa fixatanii jechuudha woboon kana uummata Oromoo keessatti uumanii koonfis ittiin godhatan so abaa of kaafaa'oos yoo galchitummaadhaaf qaalimatanii ajandaan filannoo taate haajaa itti fixate woo gurbaan dhiiraa'u jechuudha barha khana hoggumee qesaa shawwadu khana ilaayoon beete diina godhanna jechuudha dubbite sanii gala bokkam namni nutabachuu jiru abiyyi miti isaanii jechuudha malee abiyyi miti abiyyiin bar siyaasaa isaatti kursiisaatti ifataa jira bara Oromoon bilisoomsa jeenutti kijibne jechuudha warri Oromoo bilisoomsine jiru hoggaa hirii harkatan hunda ajandaan isaanii Oromoon tahin rakkoon tanaa jechuudha kanaafuu waan kuttirraa baradha taasmararraa baradha tabeetee hoggansa maarree sanirraa baradha ajandaan bikko duraan sanii deebisu yoo beetee bikka 2018 2019 itti ajanda sanii deebifattan khabeetee isaan bira galees ila hammalee colatatti diimaa nagottu hundi isaan achi keessatti qooda hirmaatanii jiran jechuudha waan Oromoo namni Oromoo ta'e namni qabxii 16 kanatti waliin galii yoo abiyyi taate malee hin jiru jechuudha even lammallee deemuu danda'a
haram mooraa oromoodhaatti tasgabbeessitan ajandaa filannoodhaatti odoon taane ajandaa beektee hoggansa gaaddisa hoggansaa san deebisuudhaan jechuudha. Tararratti ammaan dura Jawaar Mohammadis yaada inni kanatti waan agarre ammoo woboon dhaammataa jira jechuudha. Namichi isanii shawwadini namichi beektee ololaaf isanitti fayyadaminiin waan gara beektee waan irraa dhageenye jechuudha. Dhiiroo na hubattamu akkam? Ifa mokam so walingalina dalagaa gawwaati wo waligala yennan wani irra waligaltan ammoo gaaddisa hoggansa irratti ajandaa biraa maaliif isan barbaachisa? Why you need to set another agenda universal ta'e oromoo irra waligaltu kana kaayu gabaabdutti mootummaadhaanis jechuudha ajandaa kana wajji keenye mokam ajandaa kana akka beete ODP waliin keenye qajeelaa maddaasaadha alarraa iyyuu dhiisi hottuun ajandaa kana mallatteessitee jirta warra gaafa san mallatteessirraa mallattoo tokko qofa hafee jechuudha sila ajandaan hoteela ililiidha abiyyi waan dheengadda mallatteessuu diddeessan mallatteessita yoo san mallatteessaa oromoon alaa galte na hubattamu kam yoo kana didee yoo baatanillee qabxii kanarratti qabxii kana qabatanii seentanii qabxii kana qabatanii obaatan khaatima teessan bareeffatan ummata oromoo keessatti hiiroo taatanii baatan yoo ammoo qabxii kana dhiiftanii election qofa haasoftan zero taatanii baatan atinga yoo hoggu namatti malee waa namatti dhanidha so ajandaan qabxii kudha jaansan maybe I don't know boru 15 notif bode dachane isan dhageessifna isanillee yaada keessa irra kannadha abaa'oo fi kaafaa'oo tokko taatanii seentanii lama taatanii seentanii afur taatanii nutti gadi hin bahina ajandaa abiyyiin isanii kaa'uu miti ajandaa bar amma 2 to 3 dha bar majority barisan lama taatanii yoo abiyyi fira dadhabdan oha gurbaan haa nyaatu maaliif istiitti gootanii jechuudha nama moohuu hin dandeenye akkam gootanii jechuudha maa firaan dhiifne sababa keessan ka oromoo dhumuu qabdi if you can't believe hawaa haalu beete ulee hifanne jechuudha isanii tumamuu oromoon hifattee jirti mee takka takka dhahan ajaran abaa'oo fi kaafaa'oodhaaf tumamuun hidhamuun ajjeefamuun hifannee lufnee no more warri jettan takka takka dhahanna warri beektee ammallee itti fufnee tan lama dhahanna irratti ololaan jiru warri jechaa jirru maali mudhii isaanii hidhatanii ummata oromoodhaan represent godhuudhaaf qophiidha isaan galchituu fi ajaabii ta'uu dhabuudhaaf inwaatu murannoo teessan tagaafa beektee filannoo ammaan dura santu irra bareedduudha hin seeninaa isaniin hin jennu seenaa isaniin jennu at least of danda'a seenaa yoo ammoo kateessanii haasootan taate qabxii 16 fi tabirallee gaama haaree itti hidhaati diidam godhadha waliigalaa alaa nu galcha isa waliigal maaliif qabxiin 16 woboo galchiti qabxiin 16 lamma magarsaa deebifti qabxiin 16 juwaar galchiti qabxiin 16 ka hagalellee khabeetee PP keessa galellee kaas deebifti jechuudha hulii qabxii 16 taanaan araasoo biqilaatis hadarsa guurateetuma abaa'oo isaa keessa deebi'atee qajeelaa maddaasaatiis leencoo baatiidhaatis leencoo lataatiif diimaa nagoo wanni irra waliigalan tun isaan hunda bakka takka deebifti even party lama taanitu dorgomuun isaan hin barbaachisu jechuudha yoo even party lama sadi taanillee hiratanii waliigalanii seenuu danda'an kursi beektee 180 san 60 hiratanii oromiyaa irratti dorgomachuu danda'an aangoo oromiyaatis hirachuun easy samboota because akka diinatti walii ilaalan ka bu'urri yommuu qaama wal dorgomuu fi qaama diinaa akka TPLF fi akka abiyyitti yoo hataanii haasawan taate ammallee dubbiin hin galleef isaan kun habikabuu qaban oromummaa oromiyaa fi oromiyummaa eenyu aangoo harkaa qabaa miti eenyutu dhugaa saba oromoo kan harkaa qaban PPnis ajandaa beektee ajandaa boodarratti dhufa PP furmaata jee yaadu so I think irra ture na fakkaata
هي ديكا شنين كمان سو نو بتنجيتو مايات فرمان نودي شنو مالي اكشا بوميت فرمان نودي شنو توكوفا اجندا مريدا بوري كاونسي اجندا بك دنگد تدابتا سن ديبو كمان مغدو سچو ديبو قفتي ابوتي لمنتاتيس بك سن ديبيا دي بارخا موتو مرتيس فتادا بورا هدا خيستي وبو كتخيسو مچيسن نمديبو خغلله خالت يافله بكتك ديبو نينيتو فيا في الديبر قبتي خد جان كراتو فيا في لما فا موديل بيتي غورسي تي بي داف دبر شنو وبشمال سابدي ساتي في خيساو ابي احمد اكاتان خطدودا تنا بلتي تدبافتي سينودوسيس اكاتان ويالي ترلي افا ولك كيسي وشلاب لاب تبچا جرتو سيكو ديني چوي واشودو سيكو ديني لغار بيب سوداف يو وياني حتى نمي بيتي سيف كو دينا مالي سيدرا نابن يو خطدودا تلي حتون الدنيا تنقبا بيخا في سناتو حتون ماتيناتو يچوي حتون سغچاني تماتي فياتو حتو بيتي كشلبين ترابودا خفتون خنافو اورومو غوغون سودافيالون فايدا سينكف سبني خون بيكادو هوغو اورومو تكا غوغون سودان دغيسن وياني بر اورومو غوغون سودان دبدي فيتي توي نميسين غوغون ستمو هوغو اورومو راجي 2018 is نمني بيتي ابي شودي امه اورومو تيمتي كيرو فقرمتي نمني شودي هوغلو تخينيا تشوي خلافو خاديرو مي تراتنا بيتي اتيفيس خبوداتي تشوي ولي موراق ابسو اورومو خيستي هولاتنا بودن قبدو بيكدو تيسمتي تم بيبي دافلي تمايي تو بي اورومو لمده غروسيلاتو سجيرتو يو امشانا نمتي انو سنينغا الى 20 سكون غودچو داف خجيو برباده خاديرو بيتي ودوك جيبني اوبر سيديفني تشوي ودوك جيبني امو نمني موديل سر ويا غبو مصطفى عمر رابرد جنان تشوي مصطفى عمر ونيني غودي مالي تابا بيتي ONLF في تابا بيتي PP Somali اما بيتي برواقو بارتي برواقو ولا prosperity Somalia TV ONLF جدو وني مستفن لبرا لبتي سكسي تمالي أمة فراتشي باسني ليسني يتوي يو ولدبانيس يو وليغلو باتنيس دري سياسة لا تبارتي دا قبئ فتاني أمة على ليسني تباتن خونغا أكا أمني دور سفمني غودي أكا أمني أمني غودي أكا أمني أجيفمني غودي so وان أوبنك جوف أما ONLF جوف أمة Somalia وني نيدو يتوي مستفين خونغا مال غوديني أكا لافتوتي بيتي ركو إساني هكتن غودي أجندا ONLF غوتمتو أجندا موتوما نانو Somalia غودي سوغا أوبنا غولي غبه أمة تدوبچون نندو يتوي سياسة دان ديسارمي غوديني يتوي إيغا بكتنا بباليسيلي را دوبچون فدو بيتي أكا توفتاخنا اللي جري شري لا في التفاية دمني تخي نوبة مكان سوغا موتوما نانو Somalia دا إنوماتو وان بيتي ركو خيسان كبنف صدركا فيدرالتي چيمي كبو غديني تخي أكا موتوما إثيوبيا دا ديفن دانغا أوروميا ويرو دندو تنجنو جبني غرسيفتي با سلا أكما أباو وبو كافاو في بوتوما نانو أوروميا والأريا تكنتي ونشي ملس أبدي سادا دانغا أوروميا تتفچون دندن يلي تكوهانا تخي because إسافما خدنا ملا فيسا راسا مرة نما خرسي تي نسا من جيف راسو داتو أريه تجر أبي جينيس سلاك آتفانو بوي أبي جين سلا أورمو جي ركو أورمو دا هكتة چوي so مخالما ميلا لبانك أبجيت يابچو دافتا تافتاجا خونغا شماليسيس أكبيتي مستفين إراتي بوسا تو غوري چوي أبي ينيس أكفانون رتي بوسا تاتو غدي چوي وياني كنتي بيتي ورفا يرتله صداتي خيسا سيرون دندو چوي
akka mootummatti odoo inni jiruuti dhimma paartiidhaa keessa akkamitti ambaasaaddoroonni seenuu danda'an. Kun barri kuni seera addunyaa tokko keessa illee jiru jechuudha. Dhimmi faannoodhaa dhimmi TPLFidhaa mootummaa federaalaa laallata. Yoo wal dhabanis beetee mootummaa jira damee beetee heeraa fi seeraa jira achi keessa rakkoo isaanii fixatan malee ambaasaaddoroonni akka waan Tigraay biyyeef dandeessee maaliif biyyeef dandeessee fakkaate TPLFin waan Geetaachoo fi Dabratsiyoon qawwee walitti dhahiniif waan uummata fi ala dhiisanii dirree siyaasaadhaa dirree paartii poolitiksiidhaa fi uummanni Dabratsiyoonii fi Geetaachoo waloleef namni hirriiba dhabu hin jiru jechuudha. Bonuti rakkannaa dhugaa rabbii ibsuudhaaf. Hoggaa beete Daawud Ibsaatiif Shimallis Abdiisaadhaa miidiyaa gabbahanii beete jechaan wal khilaafan Oromoon hirriiba dhabdee jechuudha. Dhiiroo ammas Daawud Ibsaa deeggarta jaarii nu hidhanii. So jarri keenya amalli fokkotaan hoggaa 50 beete amala durriyyummaadhaa ha paartii poolitikaa Oromoo keessa jiru keessaa maali? Mootummaanis Jaal Daawud Ibsaa dhiifteeti battee urgeessaa ajjeeftii jechuudha. Durriyyummaa bara. Hawallotteen Daawud Ibsaadhaati. Hogganu jiru paartii kana isan tokko. Profeesar Mararaa Guddinaadhaa Mallas Zeenaawummaa isan goone gaafa mangatuutisuma jira arraas ni jira jechuudha. Ammoo kaafaa'oon dhaloota meeqaatti hitimame. Amata 30 gaafa wayyaaneetis amata 6 kanaa nama meeqaa kutee jechuudha. Arra Jawaaruu biyyatti itti deemuu hin danda'u. So odoo amma biyyatti galee Jawaar Mohaammed Profeesar Mararaa dhiiseetti Jawaar ajjeesaa jechuudha biyyan. Siyaasaan Oromoo fokkottuun tanaa jechuudha. Ammoo Geetaachoo Raddaatiif Dabratsiyoon Maqalee keessa waliin ta'anii ummanni beetee isaaniif hirriiba dhabu hin jiru jechuudha. Ummanni isaan jechaaf hidhamu, ummanni isaan jechaaf miidhamu hin jiru. Sogaa Mustafee Umarilleen irra wayyaa jechuudha. Deebi'ii mootummaan Tigraayillee nurra wayyaadhaa jechuudha. Mootummaan mootummaan Somaaliyaadhaa mootummaan naannoo Somaaliyaadhaa even hubbaa beetee gaafa Afrikaa keessattuu taphachaa jirti jechuudha. Jubbolaandiidhaa fi Abiyyiin hoggaa namni wal dhaga'uun akkanatti gaariidha jechuudha. ONLF fi mootummaan waan wal dhagaa jirtuuf hoggaa Abiyyiin liyyuu haayirraa qawwee hiikii jaaniin hiikee jeeti eessa geessee waraana san fuudhee kaan Somalilaandii keessa naqee warra dhulbahanteetti fayyadamee isteetii of dandeesse haatuma tajaan Somalilaandirraa muree kabulchaa Jawaar Mustafeedha jechuudha. Sayyoo liyyuu haayiliin isaa waan wal dhagaaniif Abiyyi jalaa milisee fuudhee eessa geesse. Puntlaandii Khana isa geesse Jubbalaandii geesse Hassan Sheikh Mahmud dhukkee irraa kaasisee jechuudha. Sogaa wal dhaga'uun ONLF fi wal dhaga'uun mootummaa naannoo Somaaliidhaa dantaa uummata Somaaliidhaa Somaaliyaa keessattis nagee buuseeti diinagdeedhaanis kaasee yaaddoo takkallee uummanni isaanii beetee bilisa ta'ee dubbatee misooma irra jiranii jechuudha. Biyya keessattis kabajaa guddoo qaban namni garagaleetu isaan dubbatu hin jiru gaafa Afrikaa irratti sodaatamanii jechuudha. Kanaafuu wal nyaachuun ABO fi KFO'dhaa uummata nyaataa jiran laal. Jarri keenya dabeessummaan isaanii durriyyummaan isaanii PP'n beetee addunyaa irratti ABO jiraa jetti warra. Eega uummanni akka hin jirre godhe maaliif ABO jiraachuu barbaada jechuudha. Barsilaa darsa guurateetu baafachuu qabda jechuudha. Biyya uummata Oromoodhaa doorsiftu, ajjeeftu, fanniftu, battee urgeessaa ajjeeftee arra ilillee hoteela dheexee maasa hoteelee silaa heeree numa ja'a jechuudha. Kanaafuu tapha akkanaatti fufuu hin dandeessan ammachi. Tapha akkanaatti fufuu hin dandeessan. Miseensi adda bilisummaa Oromoodhaatii fi miseensi KFO'dhaa eeggadhaa yoo waan isan hin taane haasomanii gabbaa'e jedhu hoshawwadame amma booda beetee finciluu qabdan. Khayra finciluu qabdan Abiyyi miti Jaal Daawud Ibsaatii fi Mararaa Guddinaatii isan hin janna jechuudha. Atik yaaduma. Yoo kun sanis ta'e takka nuuxannaa sanin ta'es lama nuuxannaa isas khabarii hedda. Nuti waan nuuf fakkaatu isa dubbataa jirra jechuudha. Qabxii gara abbootii qabeenyatti dachaanaa sagantaan harka dhumte qabxii hoggaa gara wanti dachaane gara abbootii qabeenyatti
wanni haasawaa deemu dhageenyee jira gabaabduutti dhugaadhaa kijibaa sannan barbaachiftu silaa'uu beeytee dhugaa jechuudhaafis dinquu dayyaas gabbahee mootummaan anaa biyyarraa deemu Sinar ke siapa? Aye dubaga anyway gabaabina nuti amma dinquu dayyaasillee haa na deebisan jeeni muu jechuudha wanni oromoodhaa tanaa barakkoon iftoominan qabdu mee beetee dinquu dayyaas gabbahee nagaan qabaa dubbittu kijibaa hajuu no Shimallis Abdiisaadhaa anaatu dhokkimee hajuu no miti isanii galaa wanni teenyetaan maa jechuudha so dhugaa jechuufis nama dhibdi kijiba jechuufis nama dhibdi ammoo wanni beetee kijiban ta'in ta dhugaadhaa maalii ogaa jettanii yoo nu gaafattan yaaddoo ni qabna jechuudha eenyuuf yaaddoo qabna abbootii qabeenyaa keenyaa jimma booda obboleessa keenya ka jimma dhabne booda rabbi rahmataa godhuu fi dinquu dayyaasiifis yaadataafillee yaaddoo ni qabna of eeggadhaa warri paartiileen siyaasaa keenyallee abbootii qabeenyaa manguddoota keenyaa fi barattoota keenya nu eegaa isaniin jenna so waldhaba abaawoo kaafaa fi PP keessatti dinquun nyaadhamuu qabu yaadataa nyaadhamuu qabu namni siyaasaa siyaasaadha namni immoo warri biiznesaati warra biiznesallee nu harkaan nyaatina amma isaniin jenna gabaabdutti tapha siyaasaa keessaniif deebitanii ijanuun dhaamsinaadhaan gaa sagantaa keenya xumuranna dhugaadhaa wanni haasoomaa jirtu ni jirti ammoo silaa beetee akka addunyaatti odoo beetee dinquu dayyaas gabbahee wanni warri hottee duudaa gabaase kijibaa oduu san sobaa jee gaa sanirratti hundoonee irraa dubbachuu dandeenya mootummaanis soba hin jettu dhugaas hin jettu nobody care about you dubbii takka ni xumuradhaa jechuudha dubbinaan xumuradhuuni teessoo takka beekte tan jarri abiyyiin akkamitti oromoo laalaadha gabaabdutti abiyyiin oromoo tan akkamiin laalaa go'anne even warrummaan abaa'oo fi kaafaa'oodhaa fi bisabaasalleetti dabala akkamitti oromoo laalanii go'an ummata oromoo hada beektee waan barannee jaaniin jechuudha traditional society yani lalani male traditional community yani male political community lalan hawasa beete siyasome jarame wa influence godutti lalan jechuudha hawasa kafa dan godanitti lalan jechuudha so ga ummanni oromoodhaatis ifjaaru qabda modelli beete abaa of kaafaawdha bar indaleena deero arra wanni nu barbaachisa wallo guututti akka wallootti ifjaartee wallagga ka guututti tuulamni namuu qeetti sadarkaa beeytee araddarraa ilaa hamma gadatti akka caasaa sanna gadaa sanitti ifjaarree waan beeytee abaa'oo fi kaafaa'oo fi woboo fi piipirraa walaba taate lafa kaayyenne waan nuun taane dura dhaabbachuu dandeenya bara amma nuti hoggaa duuneesi abaa bira dheenee boonyaa jechuudha khayniin ulaa cufatee booyu hoggaa hidhamne ajjeefamne kaafaa bira dheenee boonyaa jechuudha khadi kaafaa ulaa cufatee booyu I think taraa tana ummanni oromoodhaa minsii beeytee karaa biraa humna siyaasaa ta'ee akka ummatatti akka ummanni Somaaleedhaa irraas bahee ummata ta'ee falmataa jirutti nutis mee takka akka ummata Tigraay kanatti Dabratsiyoonii fi Geetaachoo irraa ala bahuun tun bari akka Geetaachoo Dabratsiyoonuu waliin miine gootee jechuudha nuti beeytee gariin keessan achi washaqamtanii jettan abaa'oo keessa kaanis kaafaa'oo keessa washaqamtee kaan PP keessatti washaqamtee kaanis beeytee bikka bira washaqamtee deebitee wal nyaattaa jechuudha isaan kunis hoggaa wal dorgoman lakkaawanii lala nabirra daawwit ibsaa bira oromoon hedduudha qaba hidha ajjeesaa qatala sogaa amalli keenya fiifuu akka beeytee duriyyeen tun nutti taphattu nu goote jechuudha soga siyasa amala durriye tana khaysa bahudaf ummanni oromoodha wahum afirratti ifjaala deero oromoon ta'unga
Oromummaan ga'a. Oromiyaan ga'a. Oromiyummaan ga'a. Kanarratti ijaarree akka beetee paartiin siyaasaadhaa meeshaadhaa jechuudha. meeshaadha biyyaatti bulfattu dantaa keetti tiifatta jechuudha. Sanbooda wal dorgomsiiftee hasibeetee dantaa teessii guute cinaa dhaabbatta siyaasaan teenya ammayyoomtuun gaa sagantaa keenya xumuranna jarara bika irratti itti guuta bika dogoggoranu sirreessaa yoo isa mufachiifnee nu hoffacha nuti akka shabboommii tuti abaa'oo miti kaafaa'oo miti woboomii piipillee miti wala bataanii Oromoo maaltu fayyadaadha. بيتي national interest Oromoo taate irratti yaada kannan ummanni Oromoodhaas gaa yaada kana fudhatee xiisaatee itti dalagatee xiisa fayyinni darbee beetee nullee kana keessatti beetee bika nurraa irratti nuti guute bika dogoggorreelee nu sirreessee yoo gaa beetee isa mufachiifneellee garaa nu ballattanii akka nu hoffachitan abdii guddaa qabna gaa dirqama keenya akka miidiyaa ba'u keenya malee rakkoo biraan qabna irra deebi'uudhaan. أباء في كافة في بيبين مريتي سنتنا مري ملكي لا بربان ولي قالتني كألا نقول شيء بربان أما ولي قالوا دافمو وني بقولي عاسو خيساني مرتيسا يو أجندا كيس فلانو تاتمو باي جننا أباء في كافة يو أمو أجندا كيسان بلته بيته موديلا أكا بيته غافا هجوس قادساسا خنا مرة ولي قالسان كابتن مرونيس كيساني جواريس كيساني لمان كيساني نمنو نهندنو متعرف منشين كيساني يتوي سوغا is up to you ولو دا كان هندك أبتو برباد دمو خبتي والتاتانيتي أجابي في تاجابي تاتانيتي في لأنو 2026 يجيس البدن توني سنبجرتي المالا يا أغاقا قوبي تنفكات ولد دچانوتي إدو سنجالنا نغاو أغاقا كيسا وطرا thank you